akka carraa wal agarree wal jaalanneem. Ani maqaa kiyyaa yeroodhaaf himachuu hin barbaadu. Kan itti dhaladhee Arsii Asallaa yoo ta'u kan hin jiraadhu Saawud Arabiyaadha. Anaa fi isin yeroo wal barru wal barra jennee itti yaadne osoo hin taane akkuma carraa ani osoo hiriyoota isii waliin kolfee taphachaa jiru isiinis hiriyoota isirraa dhuftee nu waliin osoo kofaltee taphachaa jirtu walitti qoosuu fi waliin taphachuu keessa anaa fi isin kophaa baanii haasa'uu eegalle. Hiriyoonni kiyyaa fi kan isiitilleen yeroo tokko tokko akka nama walitti nu hannu nutti qoosanii. Kuni ammoo anaa fi isii daran akka walitti dhiyaannu nu godhe. Anaa fi isiinis erga walitti dhiyaanne waliin kolfaa waliin taphachaa osoo jirru ani yeroo tokko gaafii takka gaafadhe. Gaafiinis akkas jedhe, garuu maaliif akkatti natti kofalta? Yeroo hedduu na waliin kolfuu baay'iftee jirtaa jedheen. Isiinis homa waan natti toltuuf naan jette. Garuu sitti toluu qofa moo wanni biraa jira jennaanin isiinis ni callifte. Anis nama isirra cimaa waan ta'eef laata yoo na jaallatte hin dogongorin jedheen. Ani jaalallee qaba. Isiinis lakkinaan jette. Ammas itti deebinee guyyarraa waliin kolfaa taphachuu eegalle. Ammas torbee tokko boodarraa maaliif akka na wajji kofaltu na waliin taphattu naaf himin jedheenim. Isiinis sin jaalladha waan si jaalladhuuf naan jetteem. Anis ammoo isii haalaan booji'uuf maal akkamitti na jaallatta? Maal kiyya beektaa na jaallatta? Lakkii na jaallachuu hin dandeessu. Ani nama hin beekne hin jaalladhuun jedheenim. Isiinis hedduu rifatteem. Anis rifachuu isiisan akka isin dagattuuf qoosaa biraa jammaree qoosee kolfee biraa deemeem. Ammallee torbaan tokko bulee deebisee gaafii isin jaalalaa dura na gaafatte san itti kaasuun anis akkan jaalladhu itti himeem. Isiinis yeroo kana dhugaa dubbachuudhaaf torbee darbee yeroo ati kan na gootu hedduu rifadhee hedduu na'ee maaliif gaafadha jedheen ofitti sheenawaa ture naan jetteem. Anis lakkii akka ati dhugaan na jaallattuu fi sobaan na jaallattu adda baafachuuf siin jedheem. Ergaan dhugaan na jaallachuu kee hubadhee boodarra gaafii jaalala kee sirraa fudhadha jedheeni waliin jaalala keessa seenneem. Jaalalli keenyaas namoonni tokko hin beekne hiccitii hiriyoonni kiyyaas ta'ee hiriyoonni isiitis hin beekne kan anaa fi isin qofti hin beeknudha. Anaa fi isin kophatti yeroo dheeraa waliin haasofnee dabarsinaam. Garuu hiriyoonni isiitis ta'ee hiriyoonni kiyya akka anaa fi isin waliin haasofnu gonkuma hin beekaniim. Inumaayyuu anaa fi isin hiriyoota isirraan yeroo walitti dhufne ayii eessaa dhufte tun jenneefaa walitti qoosnaam. An takkaan agarre garuu eessa baddee narraa baasaa isin hin haasoftuun jedhaam. Isiinis anuu sitti haasa'uun barbaadu an kanaafin sirraa fagaadhe naan jetteem. Yeroo kana hiriyoonni keenyaas nu waliin qoosanii kolfaniituma taphatanii. Garuu anaa fi isin guyyaa keessaa sa'aatii irra guddaa halkan keessaa sa'aatii irra guddaa gonkuma wal biraan fagaannu. Hiriyoonni isii yeroo irratti bilbilees madaamiin koo haasawaa natti hin dhiistu akka jettuun ittiin himaam. Isiinis akkasuma jetteem. Anis hiriyoota isii duraan waliin haasa'u amma dalagaan natti jabaatee haasa'uu dadhabee kanaaf narra hin ilaalinaan jedhaaniim. Osoo akkana waliin jennu haasawni keenya guyyaan gara torbaanii torbaan gara ji'aa naanneeffatuun ji'oota gara 5 waliin turreem. Utuma akkanatti waliin jirru majjaanni yookaan kaardiin ittiin waliin haasofnu na jalaa dhumateem. Yeroo kana anaa fi isin akka wal jaallannu namoonni tokko waan hin beeknee fi hiccitiin waan wal jaallannuuf anis namarraan barbaadu hin eegalleem. Isilleen namarraan na barbaadu hin eegalleem. Yoo akka carraa nama biratti walitti dhufnees akkuma amala keenya duraa
walitti qosnaam argaa kee sin barbaadu faa waliin jennaam eessaa baatee argaa kee faa waliin jennaam garuu nuti keessa keenyatti yaada waliin qabnaam ergaa ji'a tokko boodarraa kaardii yookiin ammoo majjaana hidhadhee yeroo bilbiluu fi isiin natti aaruun akka waanan isii jibbee isii biraa deemetti na ilaaluu eegalteem kuni ammoo anaanis bitaa natti galeem anis amansiisuudhaaf akkaataan itti bane irra deddeebi'ee itti himuuf isiin garuu na hubachuu hin dandeenyem anilleen yeroo kana aarii isii itti mufachuu dhiisee isii tasgabbeessuuf irra deddeebi'ee yeroo yaalullee isiin garuu tasgabbaa'uun na amanuu hin dandeenyem kanaaf anilleen callisee dhiisuu filadhee waliin haasa'uu eegaleem garuu isiin haasawa akka duratti na waliin hin haasoytuum kuni ammoo anaan bitaa natti galeem boodarraa anis aaree bilbila guddaa harkannaan natti jijjiiramte jedheen dhiisee irraa fagaadheem isiin garuu otoo olte hin bulin nama biraa waliin jaalala eegalteem ammallee deebi'ee yeroon dhiifama gaafadhu akka nama biraa waliin jaalala eegalte gonkumaa natti hin himneem halkan guutuu kakattee ani nama tokkoon waliin beekuu kophaa koo jira naan jetteem garuu ati jaalala koo jibbitee na dhiistee narraa fagaatte naan jetteem boodarraa anis callisee duuba isii qorachuu yeroo eegalu akka isiin nama biraa waliin jaalala eegalteen dhaga'eem kuni ammoo anaan bitaa natti galeem namni akkan jaalladhuu fi akkan amanu kan iccitii koo garaa godhadhee waan hunda koo itti himadhee gaafa turtii ji'a tokkotti naqanii nama biraa waliin eegalu hedduu natti dhaga'amuun natti ulfaachuu eegaleem kanaaf akkan godhu dhabeen afaan wallaalee taa'ee ofiin haasawaa mee isin yoo isin taate maal gootu yaada keessan kan nama tasgabbeessu koomantii jalatti naaf barreessaa galatoomaa. Jaalale 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 hagam garaa jabaatullee hagam narraa fagaatullee onnee koo keessa jirtarrallee jaalale 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 hagam garaa jabaatullee hagam narraa fagaatullee onnee koo keessa jirtarrallee. Jalala yaa jalala yaa jalala yaa rokkeetti onnee seentuu halaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqxee seenta keessa.